السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتو تداوتو تأشى عندك اللرتو. أكون جرتان ولا جرا الحمد لله رب العالمين. داوتو تكينا أرى ميشا بوليتنا سامرا إنتر أوروموجر أنا كمان دايته ميشا بوليتنا سامرا كمان نربنا. أگر مو فيديو كنا نوجي تورا شير لايك سبسكرايب كتير رامفتنا داوتو تكين. إيجا كبجمتو تداوتو تكينا أرى مو أكو مسين جت ميشا بوليت كنا سامرا كمان نربنا سامرا عن ميشا باية كبدي. هاتو تيجرو أما ميشا مراسا أستي سوق كيست تجرو تجرا ميشا سنة تغرسينه جرا استديو ديمنه مو ميشا باينا غوتو إسا سنة تغرسينه يشودا وروني channel كنا كنا فارا تاتن سبسكرايب وشونا كم كنا كرفتن وروني معاملة كنا تاتني هكما نججبسا ترتني شير غوتشا ترتن ور لايك غوتشا ترتني مو غودا غلطو ما سنين جنة إيجا غلان كنا ملء بلادا إيجا وروني ميشا بطلباتشو بربادن عشان دكتور تبيتني سيرش غوتني يوسيني رفو دي سيرش غوتني رفو إندنديسني هيا داوتو تكينا وانت بربادن كون نمرة ترجمة أمانسوكي كسرة سام نيجرو فيله إله لاكتشي قبل بوليتن تنا إله لاكتشي كنا بكمشة تديه سنن دينه سام نسال مشي تني ديماوان تي داوتو تكينا أسمان سنغاسيسنه بورك زيري مسلمان جاي سنجدتي داوتو تكينا إله لاكتشي كونه سيتانا تقرأنه جتنا بيد ترتي إله لاكتشي ترجمة ميشان كونين موتو فوقي ترجمة جورا داوتو تكينا إذا فوقي ترجمة تطبق كويسة سنغاسيسا كوني موتو يجعل وان تي أسمانين ديما كفوق الجمهور أكتمل قريب من سنجرا داوتو تكينا هاجر فيديو كنا نوجي ترى هيا داوتو تكينا أكون kita kana makalati mani mesha bolete samra garage tahe jira sinta gasisa to agar video kiya na tururan share like subscribe itu rafatina dawoto tekena samra amma bicha bitte sontane yero rabat bitte mesha kana yero dura hagam nobi dindan de bitte amma modu sarata ta ruiti bitte bakato kotti na video janduti nage gesina jente samra mesha haro te bahe bitte haro white sta arkartani daawwattoota keenya abbaan akka humnaa bittatee irraan dabalaa jiraaf kennee aga inni itti fixatuun eeyyan jechuu isin barbaade aga dhumaan turantiin dura tokko farratti saafiraan akka bitattee distii saraamikii qabdi distii saraamikii kunuunsa margaratti argama daawwattoota keenya baay'ee isin agarsiisaa irraa dhiifama kuni kun beestaan isaa keessa jiru baane kabiraa giloobal sahaanii qabdi giloobal sahaanii kaartoonii isaa keessa jira jechuudha daawwattoota keenya guyyaan isin baasaa oola waan ta'eef Nivedani puro global sahani karani adi tahe kabdi. Daawwattoota keenya global sahani qarshii sa'aatii isin bitan qarshii 5,000 bitan global sahani deebi'ee 5,000 rupiyaa shangalee jira 5,000 fi 300 illee deebi'eera garuu siin keessatti sanii bitan jechuu barbaadeeti kabira sahani torba waa 8 jedha kunoo haala argitan kana torba guddicha jira xixicha garaa jira jechuu barbaadatu jira turutu jira gafandishaatu jira saambisii torba kabira mootu iyyuu tokkosi qaba kabira mootu saafisi tarwajji bitee jira daawwattoota keenya kana fakkaataa meeshaan shoorba waa 8 jedhamee beekama bakki kun 8 gurguraarratti kabira mootu iyyuu saanii feeruzii bitattee yeroo duraate bitattee jechuudha kunoo haala kanaan galarii kanaan jechuudha daawwattoota keenya abbaa sadii warqatti binnee jirra gadi yeroo sanii himuu kiyya maal faayidaa jedhee yaada daawwattoota keenya kuma lamaaf birraa bitattee garuu kuma sanii hojjetiin isaa kabira mootu rakkabooti abbaa gadaati rakkabooti abbaa gadaa kun osii 12 sufraa saafisii qaba kanneenoo qaba kayitaa gadii fi jabanaa rakkaatan immoo garaa isaa keessa jechuudha daawwattoota keenya as jira kun argaa jirtanii kayitaan immoo rakkabooti ifaati rakkabooti ifaa kun osii daawwattoota keenya rakkabooti ifaa kun osii isaa hin beekan sana wajjin irratti hin daraddarre guyyaa hundaan hin daraddarre beekta waan ta'eef daawwattoota keenya kabiraan mootu kun ixaana qaba kan mootu jabanaa irra kaayatan qaba kun dhuguma jabanaa irra kaatu dhufni taate fakkeessaa bichaa miti jabanaa irra kaatu dhufni taate isii kana qaba fermeelloo kana qaba jechuudha walirratti qarshii kuma agarsiisanii fi waan hunda waan hunda agarsiisan wajjin jechuudha daawwattoota keenya haga dhuma viidiyoo keenya nuti turuudhaan share like subscribe gochuun hin raanfatamini daawwattoota keenya itti buufamee jira boleetti saafira Marat jindaabe rakkabooti ifaati maashina shunkurtii guddaa qabdi maashina shunkurtii yeroo sanitti bitee jechuudha daawwattoota keenyaa osoo hin taane amma yeroo kanatti ka galaagilee qabu nu biratti argama kun garuu ka galaagilee hin qabne bitee yeroo sanii wanti hunduuyyuu gidee hojii deema jechuudha ka galaagileen suni yeroo dheeraadhaaf akkasumas
elektirooniksii illee hin fakkaatu. Irra guddaan kan mabiraatiin hojjetu kan jechuudha. Daawwattoota keenyaa garuu garaagalee sanatti fayyadamee hin beeku anillee. Daawwattoota keenyaa kan biraan mootiyyuu maashanii leetira tokko tuqaa shanii fi leetira lama jedha. Leetira lama isa kana tokko tuqaa shanii mootu isa kana jechuudha. Daawwattoota keenyaa kan kaartoonii keessaa hin baane. Kan itti aanu saarvisii warqaamaa qabdi. Saarvisii warqaamaan kun ishii keessatti jechuudha. Daawwattoota keenyaa qarshii 3,500 yeroo ammaa kana siinii fannoo qabdi. Siinii fannoo illee kun asirratti daawwattoota keenyaa ishii keessatti maaliif meeshaan kun akkuma fe'amee deemu hedha waan ta'eef keessa yaasuun barbaachisaadha jedhee yaadu. Kan biraa feermuuzii warqaamaa jira. Feermuuzii warqaamaan kun as jira daawwattoota keenyaa. Burcuqqoo bishaanii firee 12 qabdi. Kun ishii keessatti burcuqqoo bishaanii yeroo baay'ee yaasus keessa. Sababni isaallee burcuqqoo bishaanii namni hin beekne hin jiru. Baay'ee fudhatu kan jaarrata taate binna jechuudha. Keessa yoo yaate immoo deebisuun xiqqoo. Kan biraa maatiin juusii qabdi. Deemni warqaamaa ishii lama qabdi jechuudha. Maatiin juusii argaman dhaabbattoota keenyaa. Kan duraan ibsaa tureedhaan beekanii maashina juusii kana. Kan biraa immoo joogii warqaamaadha. Ayyee daawwattoota keenya joogii kana kan baay'ee ariifachiise. Ka'ee jira agarsiisa taa'uu yeroo fakkaatu dogoggorri. Garuu burcuqqoo kan asirree bichaamee hunduu keessaa dhufee takka ittiin keessa takkate. Komuun jaallatanii jedha daawwattoota keenya alhamdulillahi joogii warqaamaa lama qabdi tokko kalarii kanaan. Kan itti aanu immoo kalarii kanaan binnee jechuudha daawwattoota keenya. Gara mataa kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha yaada waan ta'eef. Daawwattoota keenya keechaan hin dabarsa. Ayyee keechaan daawwattoota keenya maal kafannooti. Maal kafannoo kun asitti argama daawwattoota keenya. Maal kafannoo kana fakkaata daawwattoota keenya. Keechaan mootiyyuu feermuuzii adiyyaa lama qabdi. Kun feermuuzii adiyyaa lama achi jira nutti agarsiisa kaameraamaanii. Kan biraa immoo tirii abbaa sadii. Isa isin beektan kana jechuudha. Daawwattoota keenya maashina yaala kanaan sadiin isaa irratti jiran kanatti xiqqaan boodati kunni guddaadha. Kana wanti isin jiru tiriin kun baay'ee guddaadha. Adii darraadhaan jiru jechuudha. Daawwattoota keenya kan biraa immoo saarvisii saanii zirgiidha. Isaan tokkooti. Kumaan argamti saanii zirgii. Kun kana fakkaatu saanii zirgii isin guddaa taatedha daawwattoota keenya. Kan biraa immoo distii seenigaalii lama qabdi. Tokko guddaa fi tokko xiqqaa maal keessatti. Kun daawwattoota keenya seenigaalii tokko kana tokko immoo warri dhaqaadhaa guddaa kana keenya fidee jira. Hayyee daawwattoota keenya gatiin isaa hoo yoo jettan seenigaalii guddichi 3,500 xiqqeechi 3,000 bitame kan itti aanu immoo cilfaa sadarkaa cilfaa fireeja ayyattee gurgureetti seenna. Jiran isaa sun agarsiisa. Lamaan isaa haala kanaan. Lamaan isaa immoo garuusaa haala kanaan. Lamaan isaa immoo distii kana keessa ittiin baasuudhaan katamu. Kan fakkaatee fi daawwattoota keenya. Haala kanaan cilfaa jaha bitattee jechuudha. Kan biraa immoo burcuqqoo shaayiiti. Burcuqqoon shaayii daldala tokko jecha kuma keessatti teessoo qabu yookaan agarsiisa daawwattoota keenya. Isii kana jechuudha daawwattoota keenya beeytanii. Burcuqqoo shaayii isin jira. Jabanaan kun achitti argaa daawwattoota keenya kallattii maaliif meeshaa marsaa lammaffaatti isin dabarsa. Agar video keenya hojjechuudhaan laayikii godhaa video. Kan itti aanu inni amma jettee jirtu daawwattoota keenya. Ayyee daawwattoota keenya kan itti aanu baradistii hafuuratii baradistiin hafuura kun kun akkasitti ariitan kana kaartoonii keessaa baafne garuu keessaan isaa keessaa hin baafne kuni qaban adda addaa kan ittiin qophaa'anii kana fakkaata baradistii hafuuraa ni beeytanii wanti haarofti hin jiru isa guddicha jechuudha daawwattoota keenya. Kan itti aanu rootoo abbaa leetirii 420 jette kun waan tokko isiiti kunniin meeshaa nama biraati kaas taa'u waan tokko isiiti jechuudha daawwattoota keenya. 3,300 bitama rootoni. Istoofi isaatii qabdi. Istoofi isaatiin kun achitti argama. 3,200 istoofi isaatiin.
Fedano macina kimami jaaku jettee kuno macina kimami jaaku isa kana innee bitirra jechuudha. Daawwattoota keenyaa macina kimami kun albee maqayyaraa as keessaa qaba. Kuno kun yoo albeen isaa kun dudduulee kan itti qayyaran jechuudha. Kun kanallee qaba. Kun immoo iskiriin yookaan immoo kasala jedhamti Ingiliffaan. Yoo keessa tabalaashaan kan itti jijjiirran kallattiiwwan dalagaa yoomillee kun immoo kimami gizeedha. Isin keessan keessa tattareedanii akka keessaa baaftanii fayyadii buruufidha. Kana fakkaataa baay'ee ulfaata fi orjinaala wanni maashin kun. Buleetiin naannoo inni bitira saamiraadha daawwattoota keenyaa. Kaayidaan isin dabarsaa. Barreeffama isin barreessitee argite kanatti dubbisaa irraa barreeffama nama dubbisuun biyya takka ulfaataadha. Obsaan dhaggeeffadhaa meeshaa laalaa. Isin waan hojjechuu barbaadan immoo iskiriinshot gochaa meeshaa keessan kana ittiin erguu dandeettanii lakkee hojjetan immoo barreeffamaan nu erguu dandeettanii. Hayyee keettaanu eelee sibiila qabdi eelee sibiila naaf jetteerti eelee sibiilaa kun jedhamu walii lama walii sadii sadarkaa sadii qabdi daawwattoota keenyaa eelee sibiila adii yookaan laama rarrataa hojjeta tutu jira isin kun isin iddoofi ishee adiiratti jechuudha daawwattoota keenyaa baay'ee tutuudha daawwattoota keenyaa kuno waan barbaadde irratti akkama dandeetta jechuudha. Kana fakkaatti eelee sibiila waan makamuyyuu waan namni bitaa jedhee biturraa qophiidha isin jechuu barbaade daawwattoota keenyaa isin eelee barbaade bineeti jirra. Kabaraan mootummaa maashina qamashaa qabdi. Maashinni qamashaa kun shigii keessadha. Ni beekta yeroo hedduu isin agarsiisa waan ta'eef kana fakkaata shigii isaa kun barbaachisaa jedhee yaadani. Taa'uu achuma keessa rakkabama waan ta'eef maashina qamashaa masoobii daabboo daantilii wajjin jetteetti. Kuno masoobii daabboo daantilii wajjin haala kana innee bijirra masoobichi maal fakkaata jechuu barbaadda. Kan fakkaata kun masoobichi baay'ee qalonni ta'ee itti bareedde daantilisi yeroo gaddeebisuuf namoota haala kanaa jedhan gootee bakka feete ittiin deemuu dandeetti. Kenna harka tokkoon sirreessuun ulfaata. Masoobiin qarshii 2,300 daantilii qarshii 500 moqorqoraa isa kana dubbisuudhaaf waan biraa haasa'ee daawwattoota keenyaa akka biddeena muraa keessa kaatan jetteerti. Kana fakkaataa biddeena billee daabboofillee waan barbaadaniif ta'e. Asitti argama isiniin jedha daawwattoota keenyaa warri bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 983 jechuudha nu argachuu dandeettan isiniin jechaa akka itti aanu mootiyyuu albee sadi naaf jetteerti. Albee sadi albee gurguddaa kunu achitti argama jechuudha daawwattoota keenyaa. Albee sadi biteefii jira. Mooyyee bunaa fi sanzanaa yookaan immoo sibiila ittiin ta'u. Kun albeelleen albeen kun baay'ee kwaaliti waan ta'eef isinitti meerasin turallee albeen kun mana biyyalee albee gaariidha isin ture. Isuma isinillee albee sadi jennaan biteefi kabiraan mootu mooyyee bunaa naa biti. Maaliif maashina bunaa bitaa ollaa mooyyeelleen barbaachisee itti samiraan kunoo mooyyee bunaa fi sibiila bunaallee biteefii jira. Boogii ta'e malee salaasalutti tumee isin agarsiisa daawwattoota keenya saramtii akka caccabsinee fi kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenyaa mooyyee bunaatiif sibiilli isallee bitamee jira. Kabiraa eelee sibiila isin himeera mooyyee isin himee soolarii qabdi. Kunoo soolarii asitti argama daawwattoota keenyaa qarshii 5,000 fi 500 bitama soolariin kun meeshaa tokko gatii fira isin jala yoo ta'ellee dhiifama isiniin jecha warri meeshaa barbaadan kallattii magaalaa keessatti dhuftanii yoo meeshaa barreessitanii na ergan immoo gatii isaa akkuma jiru fuulduratti barreessitanii deebisa waan ta'eef tokkuma tokkoon beekuu dandeetta waan ta'eef gatii yoo fira isin jala ta'ellee dhiifama isiniin jecha kan itti aanu siinii buna guguddoo siinii buna tanan guguddaa itti waan jetteetti. Siinii buna kunuuti. Xaalli jettee xaalli amma fagachuu hin dandeenye gara fuulduraatti garuu bitee keessa galchaa jechuudha daawwattoota keenyaa. Kabiraa biddilibsiidha. Biddilibsiin kun isa kana matbashaadha inni dhumaa fi meeshaalee matbashaadha. Barreeffamni kee baay'ee namatti tole. Warra osoo dhaggeeffattan guddaa galatoomaa. Matbashaan garaadhaa kun wayii jira.
Sebenarnya kadang-kadang ada seperti ada tanah, mungkin aku baik kualiti. Bisa ada sini jadi waktu kita nak jadi sini kan apa kata itu toko pada waktu itu benar itu tinjuru ya roba ya sudah kita waktu kita meja nak boleh kita sambil akan apa kata mana gambar orang jemput tadi buka singkat nanti pada aga video berarti kalau tidak mengerti share like subscribe juga jadi besok rampat nama umur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.